Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee akkam jirtan hordoftoota kiyya kanneen chaanal Afrikaa Samsiing irratti na hordoftan. Egaa nageenyi kiyya bakka jirtan hundattis nu qaqqabu. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoo har'aa kana keessatti akkaataa barreeffama dheeraa yeroo barreessitan barreeffama san barreessitanii yeroo haquu barbaaddan sakandii takka keessatti yookiin ammoo inumaa waan sakandii takkayyuu hin guunne keessatti karaa isin itti dileet godhuu dandeettanii yookiin ammoo barreeffama barreessan san itti balleessuu dandeettaniin isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa hordoftoota jechuudha yeroo kana isin jedhu yeroo tokko barreeffama garaagaraa barreessinii erga barreessinii booda erguudhaaf haa ta'u ammoo poost gochuudhaaf haa ta'u yaada san jijjiirraa jechuudha. Yeroo barreeffamicha san hin ammoo mallattoo X yookiin ammoo xaa fayyadamuudhaan takka takkatti hainee xumurraa jechuudha. Kanaafuu karaa san osoo hin fayyadamin akkamitti akka isin sakandii takka yookiin ammoo waan sakandii takka hin guunne keessatti ofirraa haquu dandeettanis agarsiisa jechuudha. Egaa maal gootu iddoo barreeffama yookiin ammoo katabbii itti katabdan san gubbaa ni galtu. Fakkeenyaaf amma nootii kana irratti isin agarsiisa. Isin yookiin isin iddoo kamirraa galuu ni dandeettu. Waatsaappii ta'ee akkasuma immoo feesbuukaa kanneen garaagaraa kan barbaadan kan barreeffama dheeraa irratti barreessanii poost gootan haa ta'u kama barbaadan irratti gochuu ni dandeettu jechuudha. Sana qofaa miti, balleessuu qofaa miti, erga balleessanis yookiin ammoo erga dileet gootanis deebitanii deebisuu ni dandeettu jechuudha. Deebisuudhaafis ammoo akkasuma sakandii takka waan ammoo sakandii takka hin geenye keessatti deebiftu jechuudha. Kanaaf barreeffama kana asirratti mee isin barreessuu dandeettu yookaan ammoo barreeffama biraa yoo qabda bilbila keessan irra qabaattan kooppii yookiin ammoo kooppii gootanii asirratti barreeffama dheeraa wayii peesti gootanii ilaaluu ni dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf nama barreeffama kana akkuma isin agartan jechuudha. Barreeffamni kun dheeraa hangas guddatus ta'uu baatu hamma tokko barreeffama dheeraadha jechuudha. Nama barreeffama dheeraa kana jechuudha takka takkatti yoo hidhaqa jedhe hamma tokko yeroon irraa fudhata yookiin ammoo yeroo inni fudhata jechuudha. Kanaaf barreeffama kana haquudhaaf maal gootanii kiiboordii iddoo barreeffamaa iddoo qubeen irraa barreessan irra jiru kana jechuudha haquudhaaf jechuudha. Quba lamaan yookiin ammoo fiingaa keessan lamaaniin quba lamaan keessaniin bakka takka mirga irraa gara bitaatti buttuu jechuudha. Haala kanatti mirga irraa gara bitaatti akkanatti butuudhaan battalumatti yookiin ammoo takkitti dileet gootu jechuudha. Deebisuudhaaf ammoo maal gootu bitaa irraa gara mirgaatti buttuu jechuudha. Kana jechuun faan lama waliitii jechuudha. Faan lama waliitii jechuudha. Jalqaba maal gootanii yeroo dileet gootan jechuudha mirga irraa gara bitaatti buttan. Yeroo ammoo deebiftan kana mirga bitaa irraa gara mirgaatti haala kanatti butuudhaan barreeffamicha san akkuma jirutti deebiftuu jechuudha. Akkuma jirutti deebiftuu jechuudha. Kanaaf barreeffama tokko yoo barreessitanii dileet godhuu barbaaddan yookiin ammoo haquu barbaaddan jechuudha. Barreeffama kana kallattiidhumaan bifa kanaan yoo fayyadamtan irra gaarii isin jechuu barbaada. Barreeffamni ammoo bifa kanaan isiniif haqamu barreeffama yeroo dheeraa erga barreessitanii hin turin yookiin ammoo nama barreeffama biraa nootii kanarratti kan barreessee jiru jechuudha. Kan bubbulee jiru yoo ta'e bifa akkanatti naaf naqamu jechuudha. Barreeffamni ani barreessuun barreeffama yookiin ammoo katabbii yeroo sanitti katabamee jiru yookiin ammoo katabbii yeroo sanitti katabee poost godhuudhaaf yaada jijjiire yookiin ammoo nama erguudhaaf barreeffama sanirraa erguudhaaf yaada jijjiire jechuudha.